Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtootaa maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenya Uumaa keenya Yesuus Kiristoositiin akkaman isin jedha akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa. Akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekamiin, akka arjummaa fi akka dhiifama isaatti kan yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa kaa obboleewwan koo akkuma yeroo darbee wajjin ilaalaa too waa'ee dubbii fayyinaa keessattuu nagara dinati isa jedhu kana barumsi kun hundee mana kiristaanaa yookiin namni kiristaana jedhamu tokko kaayyoon isaa inni guddaan fayyuudhaaf akka ta'e wajjin ilaallee turre. Waaqayyoon yoo jedhe har'a immoo cubbuu addaamirraa cubbuu dhaalaan ilmaan namaa hunda ga'eerraa Waaqayyoon arjummaa isaatiin dhiifama isaatiin kennaa isaatiin ayyaana isaatiin akka bilisa nu baasee ilaallee turre. Addaamiin hin kufee ture, addaamiin hin badee ture, addaamiin kennaan irraa mulqamee ture. Kennaa san immoo Waaqayyoon isaaf akka deebisee ilaallee har'a immoo mata duree akka mata dureetti godhannee too kan ilaallu fayyine moo hin fayyine, dininaal ways aldaannam. Fayyine moo hin fayyine mata duree jedhuudhaan wajjin ilaallee nu hoo warri kiristaana jedhamee namni tokko fayyuudhaaf amma maal gochuu qabaa? Ulaagaalee maal yoo guutedha? Namni suni ani fayyeen jira jedhee afaan guutuudhaan haasa'uu danda'a isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Asumaan immoo obboleewwan koo yuutuubiin kun yuutuubii hunda keessaniiti waan ta'eef namoonni yuutuubii kana sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan akka na gargaartan yaada keessanillee immoo akka kennitan jedha. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Egaa akka mata dureen guyyaa har'aa wajjin ilaallu namni maal irraa fayyee isa jedhu sanimee muraasa ishee wajjin ilaalleeti gara mata duree keenyatti dabarra. Namni maal irraa fayyee? Nama yoo jennu sanyiin Addaam hundi isaaniitu maal irraa fayyanii keessattuu warroonni kiristaana jedhamnu maal irraa fayyine? Akkamitti fayyine? Isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Isa kanarratti akkuma asirratti ilaaltanii jalatti badii inni hojjete irraa yookiin cubbuu dhaalaa irraa fayye. Namni irraa fayyee maalirraa? Badii inni hojjete irraa yookiin cubbuu dhaalaa nutti dhufe irraa, Addaam irraa cubbuu nutti dhufe irraa fayyineerra jechuudha. Dhalli namaa waaqni nama ta'uu isa irraan kan ka'e yookiin amala tawaahidootiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaamota sadan keessaa qaamni tokko ilmi jechuudha akka jaalalaa fi akka dhiifama isaatitti eeyyama abbaatiin, eeyyama isaatiin, eeyyama hafuura qulqulluutiin dhufee adabbii isa kanaafis Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gumaa lubbuu yookiin beenyaa jechuudha. Gumaa lubbuu yookaan beenyaa kafaleef jira waan ta'eef cubbuu isaa Addaam irraa sanyiin dhaalamaa ture irraa guutumaa guututti fayyeera. ስለዚህ kanaaf har'a namni fayyitanii jirtu yoo nuun jedhan eeyyan fayyineerra. Akkamitti fayyinee? Beenyaa Iyyasuus Kiristoos mootichi Qaraaniyoo ilmi dubroo Maariyaam beenyaa nu taasiseef aarsaa dhiyeessee aarsaa ta'ee aarsaa fudhataa ta'ee bilisa nu baasee jira. Eeyyan fayyineerra. Afaan guunnee dubbannaa fayyineerra. Kan fayyine immoo hojii keenyaan osoo hin taane maalidhaan fayyine?
kennaa waaqayyootiin ayyaana waaqayyootiin arjummaa waaqayyootiin fayyina jenna jechuudha. Yeroo ammaa kanatti namni cubbuu addaamiidhaan itti gaafatamu hin jiru jechuudha. Nuti har'a kiristaanonni warroonni Kiristoos amannee kiristaana taane maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuubamne hundi keenya cubbuu addaamiitiif ittiin gaafatamnu jechuudha. Cubbuu addaamiitiif ittiin gaafatamu. Warroonni ilma waaqayyootiin hin amanne garuu har'umaayyuu itti murtaa'ee jira. Sababni isaa immoo maalidhaafi ilma waaqayyootti waan maal hin taane hin amanneef. Nuti immoo ilma waaqayyoo kan jedhame akkuma qulqulluuchi Phexros ati masii ilma waaqayyoo jiraatati jedhe nullee ati masii jiraataa ilma waaqayyooti jechuudha. Kan fayyine beenyadhaan jechuudha. Beenya yoo jennu asirratti kiristaanonni hundi keenya iyyuu hubachuu kan qabnu qaamota sadan keessaa qaamni beenyaa ta'e yookiin fannoo irratti fannifame dhiiga isaatiin ilmaan namaa qulqulloose qaamota sadan keessaa qaama tokkodha. Innis eenyudha? Ilmaadha. Kan fannifame ilmaadha. Ilmatu biyya lafaa kanarratti dubroo Maariyaam irraa kan dhalate ilmaadha. Abbaa yookiin Hafuura Qulqulluu miti. Karaa ilmaatiin nutti dubbateera. Waaqayyoon jalqabarraa karaa raajotaatiin karaa abbootaatiin nutti dubbachaa ture. Bara isa dhumaati irratti immoo garuu karaa ilma isaatiin mooticha Qaraaniyoo karaa gooftaa keenya Alfaa Omeegaa ana kan jedhe karaa Kiristoositiin nutti dubbatee jira. Kanaaf ayyaana isaatiin humna isaatiin har'a maal taaneera nuti bilisa baaneerra jechuudha. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ofuma isaatiin abbummaa waaqayyoo diigee ajaja isaa cabsee gumaa isaa kafalame sanaan fayyadamuu dhabuu isaatiin adabama malee namni har'a jechuudha. Cubbuu addaamiitiif ittiin gaafatamu jechuudha. Nama kamiyyuu jechuudha. Ilma waaqayyootti waan hin amanneef itti gaafatamu jechuudha. Warri hin amannellee. Nutillee immoo akka ilmi waaqayyoo nuun jedhatti yoo hin deddeebine itti gaafatamna jechuudha. Kanaaf maal jedha? Balaaleffatama nurra bulaa ture. Katabbii idaa isa nutti katabamee ture ni barbadeessee. Balaaleffata keenyas fuuldura keenya irraa ni dhabamsiisee jedha. Eenyu dhabamsiise? Waaqayyo jechuudha. Qolaasiyaas 2 lakkoofsa 14, Mul'ata Yohaannis 1 lakkoofsa 5, Qolaasiyaas 2 lakkoofsa 13 irratti cubbuu keenya nuuf dhiisee dhiiga isaa nuuf dhangalaasee foon isaas aarsaa nuuf godhe dhiifama nuuf laatee jedha. Kanaaf har'a nuti maalidha? Gabroota turre inni garuu ijoollee isaa nu taasisee. Kadhannaa raajotaas kana ture. Maal ture? Cubbuu keenya. Raajonni jechuudha. Cubbuu keenya isa darbee nutti yaadin. Araarri keessa daftee nu argattu. Garaa malee rakkannee jirra waan ta'eef jechuudhaan Faarsaa Daawit 39 lakkoofsa 8 irratti nutti dubbateera jechuudha. Raajonni kana dubbatanii jechuudha. Cubbuun keenya baay'ateera. Hammeenyi keenya baay'ateera. Ati garuu nutti araarame. Har'a hoo nuti maal jechaa jirra ree? Akkamitti Kiristoosin kadhanna ree? Raajonni wanti dubbatan sun immoo duuka bu'oonni arginee jirra jechuudhaan ragaa baanii jiru jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa maalirraa fayyine? Cubbuu dhaalaan nutti dhuferraa eega Kiristoositiin maal taanerra? Qulqulloofni irraa jechuudha. Inni lammaffaan immoo du'a irraa awwaala keessatti diigamee burkutaa'ee baduurra akka biqiloota akka beelladoota burkutoofnee akka namne du'aa ka'ee du'uu isaatiin nullee akka kaanu taasise Kiristoos jechuudha. Argitanii kiristaanota. Kana jedha wangeelli. Dhalli namaa gumaa beenyaa isaaf jecha kafalameen karra du'aa lubbuu fi foon irraa ittiin fayyu argatee jedha. Karra du'a irraa ittiin fayyu argatee. Mootichi Qaraaniyoo Kiristoos ofii isaatii du'ee, ofii isaatii fannifamee
eeyyama abbaatiin, eeyyama isaatiin, eeyyama hafuura qulqullootiin du'aan oolfatee galanni isaa haa ta'u. Uumaan isaa nama ta'ee tooftaa du'aa irraa ittiin of baraaruu danda'u ni barsiise jechuudha. Du'a foonii illee du'aa ka'umsa isaatiin ni moo'eefi. Balbala yookiin ulaa yookiin seensa gannatii isa cufamee ture banee daandii jireenya bara baraa ni dheerame jechuudha. Kanaaf karaan jireenyaa karaa kamiini? Karaa Kiristoositiin akka ta'e kitaabni qulqulluun ragaa nu ba'a jechuudha. Karaa ilma waaqayyootiin jechuudha. Maaliifuu qaamota sadan keessaa qaamni biyya lafaa dhufe ilma waan ta'eef ilmatti amanuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafidha wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irratti akkana jedha. Dhuguma dhugatti isiniin jedhaa namni sagalee koo dhaga'u laala. Namni sagalee koo dhaga'u kan na ergattillee kan amanu jireenya bara baraa ni qabaata. Eenyutu ergee? Abbaa. Du'a irraayis gara jireenya bara baraatti ni ce'a malee gara murtiitti hin dhufu jedheera gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos. Dhuguma isiniin jedhaa namni sagalee koo dhaga'u kan na ergattillee kan amanu jireenya bara baraa ni qabaata. Du'a irraas gara jireenya bara baraatti ni ce'a malee gara murtiitti hin dhufu jedha. Galanni isaa haa ta'u. Ijoollee isaa kan taane nu bilisa nu baasee akka nuti ol jennee dubbannu akka nuti kiristaana jedhamnee waamamnu kan nu taasise isa Kiristoos jechuudha. Hojii keenya ni miti jechuudha bilisa kan baane. Du'a jechuun maal jechuudha? Du'a jechuun tokkoffaan gargara ba'umsa lubbuu fi fooniti. Kuni boqonnaa jennaan eenyuyyuu kana hin qammasu. Namni hunduyyuu kana hin dhandhamata. Nama ta'ee kan hin duune hin jiru hin du'u hin dhandhamatu jechuudha. Henook faanti akka Eeliyaas faanti ganaa dhufanii isaanis illee immoo du'a kan maal godhu hin dhandhamatu. Amma beera hewaan isa jedhamtu waan jiraniif jechuudha. Akkuma foonii fi lubbuun adda bahanii fi yeroo du'aa ka'umsa deebi'anii tokko ta'an sana gooftaan keenya lubbuu isaa ishii qulqulleettii foon isaa ishee kabajamtuu irraa gargara baasee fuudhamuu isaatiin du'a dhaqna godhatee foon isaatiin gargara awwaalatti lubbuu isaatiin ammoo gara si'oolii dhaqee jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warroota si'oolii keessa jiraniif gidiraa irraa isaan fayyise du'a lubbuu irraas bilisa isaan baase awwaala keessatti gara biyyeetti jijjiiramanii baduuni ni dhabamsise ni oolche jechuudha. Dhalli namaa du'aan booda jireenya bara baraa awwaalaan booda du'aa ka'uun akka jiru barsiise. Kanaan maal jedhaa? Yaa du'aa waraantuun kee meerree? Yaa si'oolii mo'annaan kee garam jiraree? Jedha kitaabni qulqulluun jechuudha. Qolaasiyaas qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontositti ergeessa jalqabaa boqonnaa 15 lakkoofsa 55 irratti harka si'oolii irraa isaan baraaraa du'a irraas isaan fayyisaa jechuudhaan Hosee boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irratti raajonni dubbatanii turan jechuudha. Kana jechi raaja akka raawwatamuuf dhalli namaa gabrummaa du'aa yookiin bittaa si'oolii irraa fayyeera jechuudha. Eenyuun fayyise? Waaqayyotu fayyise. Raajonni kan dubbatan suni maal ta'e wajjiidhaan ni mul'ate gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos bilisa nu baase jechuudha. Innis gooftaan humna aangoo seexanaa dukkanarraa nu fayyise jaalala ittiin nu fayyise nuuf laate jechuudha. Innis gooftaan gara haqummaa cubbuu ittiin argannutti cubbuun keenya akka haqamu gara mootummaa ilma kan jaalalaatti nu galche jechuudhaan Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti dubbata jechuudha. Yaanni hanga ammatti ilaalle hundi hojii keenya osoo hin taane arjummaa waaqayyo nuuf jecha taasiseedhaan jechuudha. Kiristaanni kana amanuu qaba. Wannuma inni ofuma isaatiin arjummaa isaatiin nuuf raawwateedha jechuudha. Nama ta'uu isaatiin du'a lubbuu fi kan foon irraa nu dhabamsiise duuti lubbuu waaqayyoo irraa gargara bahaa turte karaa dhiiga Kiristoositiin aarsaa Kiristoositiin karaa isaatitti deebine jechuudha. Kanaaf bilisa kan nu baane kanarraa bilisa baane jechuudha. Kiristaanota jechuunis lubbuu keenya irraa lubbuu foon keenya irraa foon qoddatee
yookiin dhaqna godhatee tokko ta'uu isaatiin nu wajjin walitti firoome kanaafuu du'a keenya nuuf du'e gidiraa keenya gidiraa isaa taasifate nurraa dhabamsiise jechuudha. Kanaafidha dhugumatti dhibee keenya fudhatee gidiraa keenyas baate jechuudhaan Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 irratti raajni dubbatamee ture jechuudha. Ergaa Kiristoos du'a moo'ee ka'e booda duuti humna dhabee jira jechuudha. Seenaan duraa sunis hin jijjiirame jechuudha. Namni du'ee hafu sun abdii hin qabne suni abdii akka horatu taasifame jechuudha. Maqaa Kiristoositti warra Kiristoositti amanan warra ilma Waaqayyootitti amananiif maaltu ba'e ifatu ba'e jechuudha. Dukkanarraa gara jireenyatti ba'anii jechuudha. Maqaa kabajaa kiristaana jedhu argatanii jechuudha. Kiristoosidhaan kiristaana jedhamanii jechuudha. Maqaan kun nuuf maqaa guddaadha. Kiristaanota gatii guddaatu nutti kafalameera. Waaqa hin mul'annetu jaalala keenyaaf jecha mul'atee jira. Waaqatu ofiisaatii aarsaa of godhee of dhiyeessedha. Akka waan laayyeetti of ilaaluu hin qabnu kiristaanota. Kanaaf nuti ijoollee Kiristoos jennee afaan guunnee dubbachuu qabna jechuudha. Kanaafidha hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 47 irratti warroota fayyuu qaban guyyuma guyyaadhaan itti dabalaa tureedha. Guyyuma guyyaadhaan. Kanaaf namaaf biyya lafaatirra warra biyya lafaarra jiraniif Waaqayyoon bilisummaa kenneera, filannoo kenneera. Booda garuu itti gaafatamummaan hin dhufa jechuudha. Itti gaafatamummaa san jalaa bahuudhaaf immoo har'a amanuun dirqama keenya ta'a jechuudha kiristaanota. Kanaaf akka maalirraa fayyine isa jedhuuf wantoota kanarraa akka fayyine yeroo kamiyyuu dagachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf kan kiristaanotaa waan Waaqayyoon nu godheef Waaqayyoodhaaf yeroo kamiyyuu galata galchuun kiristaanotarraa eegama jechuudha. Amma immoo mata dureen itti aanu dubbii ijoo dhaloonni wangeelaa hubachuu qabu cubbuu addaamirraa dhaalaan fudhannee jirra eeyyanii duuti waggoota 5,500 533 fi 6 ilmoo namaa irratti aangoo argatteerti eeyyeen cubbuu kana irraa aangoo eeyyama humna kennaa ayyaana Waaqayyootiin bilisa baaneerra eeyyeen galanni Waaqayyoof haa ta'u amma nuti ijoollee Waaqayyoo taanee jirra warri amanne eeyyeen warri dhibamanii turan fayyaniiru warri si'oolii keessa turan illee baanii jiru eeyyeen nuti hoo fayyinee jirra moo hin fayyine isa gaafii jedhutti deemnaa jechuudha. Gaafiin kana maaliif hanqaasa isinitti fakkaate? Yeroo baay'ee namni waa'ee fayyinaa irratti ilaalcha garaagaraa waan qabuuf waa'ee fayyinaa kana sirriitti hubachuu nu barbaachisa. Cubbuu addaamirraa yookiin dhaalaan nutti dhufeerraa maal taaneerra bilisa baaneerra. Amma hoo nuti bilisoomneerraa cubbuu hin raawwannuyi. Namni cubbuu raawwate silaa murtiin itti murtaa'a jedha. Murtii jalaa akkamitti bahuu dandeenya? Nama taane immoo cubburraa qulqullaa'uu hin dandeenye. Nama ta'ee cubburraa kan qulqullaa'u hin jiru. Akkamitti mootummaa Waaqayyoo dhaalaree kan jedhu amma gaafii ta'uu qaba jechuudha. Ilaala kiristaanota. Waa lamatu jira. Cubbuu addaamirraa arjummaa isaatiin beenyaa nu ta'uudhaan gooftaan keenya Kiristoos nu fayyiseera. Qulqullummaa keenyaan osoo hin taane eeyyama isaatiin eeyyama Waaqayyootiin bilisa baaneerra. Amma immoo yeroo biyya lafaa kanarra jiraannutti guyyaa guyyaadhaan jireenya biyya lafaa keessatti cubbuu ni raawwanna.
akkuma Roomee irratti maal jedhaa namni kamiyyuu abboommii Waaqayyoo cabseeraa irra daddarbasaas raawwateera. Kanaafiyyuu namni qulqulluun hin jiru jechuudha. Nuti uumamummaanuyyuu cubbuu wajjin walitti dhufeenya qabna. Waaqayyoo bichaadha amalummaa isaatiin qulqulluu kan ta'e isa bichaadha. Namni immoo cubbuun raawwata. Erga cubbuu raawwanne hoo amma hoo akkamitti fayyinaa isa jedhu sanii kiristaanni sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Namoonni baay'een fayyine yoo jedhanii isa addaamii sanii walitti dhufu. Eeyyan fayyineerra isa shakkii hin qabnu. Amma hoo fayyinne jennee afaan guunnee kan dubbannu yoomidhaan. Cubbuu addaamirraa yookiin haalaan nutti dhufurraa fayyineerra. Amma hoo fayyina jennee afaan guunnee kan dubbannu yoomidha. Isa jedhu sanii hubachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf har'a hoo haala kamiin fayyina kan jedhu sanii mee wajjin haa ilaallu jechuudha. Akkamitti fayyinaa isa jedhu sanii akkuma duratti ilaallee Waaqayyoon abbaan dhiifamaa, abbaan jaalalaa ilma namaa qulqulleessee nu fayyisee ijoollee isaa nu taasifateera. Gumaan nutti kafalameera. Dhiigni jigeera. Dhiiga saniin immoo fayyineerra. Kaakuu moofaa keessatti aarsaan baay'een raawwatamanii turan. Garuu aarsaan sun ilmaan namaa fayyisuu hin dandeenye. Raajonnis, ergamoonnis, dhiigni beelladootaas ilmaan namaa bilisa baasuu hin dandeenye. Kan bilisa baaneen dhiiga Kiristoositiin. Har'a hoo akkamitti fayyuu dandeenya isa jedhu san wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf nuti warri fooniin jiraachaa jiru nuti jechuudha. Amma warroonni biyya lafaarra jiran kiristaanonni fayyina sana fudhannee cuubamneerra. Foon isaa qulqulluu nyaachuudhaan, dhiiga isaa ulfaataa dhuguudhaan, abboommii seera nuuf tumamee jiru kabajuudhaan, kiristaana fakkaachuudhaan, kiristaana urgaa'uudhaan yookiin Kiristoos fakkaachuudhaan akkuma ani Kiristoos fakkaadhe isin immoo ana fakkaadhaa jedheera qulqulluun Phaawulos. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos immoo ana fakkaadhaa jedheera. Kanaafiyyuu erga Kiristoos duukaa buuna ta'ee, erga Kiristoosin amanna ta'ee eenyu fakkaachuu qabna? Duuka bu'oota, kiristaanota, warroota Kiristoositti dhiyaatan fakkaachuu qabna jechuudha. Kaakuu moofaa irraa gara kaakuu haaraatti ittiin ceenuuf tumamee jira. Seera kanaan ni fayyina jechuudha. Seeraan hin fayyina jechuun maal jechuudha? Seeraan hin fayyina jechuun akka kaakuu moofaa sanii akkasii miti kiristaanota. Dhaqna qabachuudhaan, sanbata kabajuudhaan, akkas jechuudhaan hin fayyina jechuun seeraan hin fayyina jechuun miti har'a. Har'a seenaan jijjiirameera. Kanaafidha warroota fayyuu qaban, fayyuu danda'an, fayyuudhaaf carraa qaban, fayyuuf abdii qaban jedha. Kana gadi fageenyaadhaan laaluun barbaachisaadha. Warra fayyanii miti kan inni jedhe. Warra fayyuu qabanidha malee. Kanaafuu kiristaanummaa yookiin seerri wangeelaa seera warroota fayyan fayyisuudhaaf kenname osoo hin ta'in warra hin fayyine fayyisuudhaaf kan kenname. Kanaafidha gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'ootaan gara handaara biyya lafaatti deemaa maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluudhaan cuubuudhaan duuka bu'oota koo taasisaa kan jedhe warra hin fayyine fayyisuudhaaf gara kootitti fidaa jechuu isaatiidha. Kanaaf wangeelli mistiraachoodha. Wangeelli zeenaa gammachuudha. Oduu gammachuuti jechuudha. Wangeelli seera kaakuu moofaa seera fayyinaa bara baraa kana argamsiisaa turee miti jedha eeyyan. Wangeelli garuu seera fayyinaa addunyaa maraaf kennameedha. Duuka bu'oonni addunyaan kun akka fayyuuf wangeela jireenya bara baraa barsiisaa addunyaa waliin ga'anii jiru. Ofii isaaniitiif reebamanii, ofii isaaniitiif rukutamanii, ofii isaaniitiif fannifamanii gatii kafalaniiru jechuudha wangeela. Har'a namoonni baay'een wangeela qaban, wangeela irratti warroonni baay'achuu jira. Namoonni osoo wangeela hin baratin kaayyoon isaanii mindaa bichaa warroota ta'ee jira. Borutti gaafatamu jechuudha. Wangeelaaf jecha gatii kafala laala duuka bu'oota. Duuka bu'oota 12 seenaa isaanii yoo laalle seenaan isaanii hundi isaaniiyyuu gidiraa keessa darban jechuudha. Maaliifuu wangeelli gatii nama kafachiisa jechuudha. Wangeelli akkuma gatii si kafalchiisu borummoo badhaasa si argamsiisa jechuudha. Wangeela kan
lallabameef warroota fayyanii jiraniif miti warroota fayyuu qabaniidhaaf malee. Kanaafiyyuu fayyuudhaan maaltu barbaachisa? Namni fayyuuf wantoota armaan gadii kana ni barbaada. Isaanis jalqaba amanuu qaba namni. Amanuu qaba. Eenyu akka waaqessu. Waa'ee dubbii amantaa keessatti waa'ee kana ilaallee turre. Doogmaa kan ta'an keessattuyyuu utubaaleewwan 5 waa'ee iccitii Sillaasee, iccitii Siggaawee, waa'ee foon uffachuu gooftaa keenya Kiristoosii, iccitii cuuphaa, iccitii qurbaanaa, iccitii du'aa ka'umsa kana sirriitti hubatee beekee amanuu qaba namni tokko. Yeroo tokko abbootuma keenya biratti illee dogongorri baay'een yeroo uumamuun argina. Yaa kiristaanota hubadhaa. Namni tokko amantaa biraatirraa gara amantii biraatirraa dhiifama. Amantii biraatirraa gara amantaa ortodoksiitti yoo dhufu duraan dursee hubatee beekee eeyyeen beekeen jira hubadheen jira erga jedheen booda cuubama malee cima jedheetuma hin cuubamu. Namoonni baay'een warroon akkana godhan jiru baadiyyaa irratti yeroo baay'ee. Hanqina guddaadha kun. Namni tokko waaqa waaqessu san beekuu qaba, hubachuu qaba. Yoo hin beekne maali bu'aan isaa? Kiristaana waan taaneef qofa hin fayyinu jechuudha kiristaanota. Waan waaqessinu san beekuu qaba, hubachuu qabna jechuudha. Erga hubatee, erga beekeen booda immoo maqaa eenyuutiin cuubama? Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin jechuudha. Sillaaseen tokko sadii jedhee erga amaneen boodatti maqaa Sillaaseetiin erga cuubame ilmummaa Sillaasee argataa jechuudha. Inni biraa immoo foon isaa qulqulluu nyaachuu fi dhiiga isaa ulfaataa dhuguudhaaf qophaa'uu qaba jechuudha. Dhiiga eenyutu dhuga? Foon eenyutu nyaata? Beekuu qaba jechuudha. Hubachuu qaba jechuudha. Arfaffaan hojii qajeelaa hojjechuu qaba. Kiristaana fakkaachuu qaba. Kiristaana urgaa'uu qaba. Mana haraqeetti deddeebi'uu hin qabu. Mana suusitti deddeebi'uu hin qabu. Mana iddoo hojii waaqayyoodhaa walitti buusutti argamuu hin qabu. Kiristaana fakkaachuu qaba jechuudha. Urgaa'uu qaba. Adeemsi isaa, yaanni isaa, oolmaan isaa, dubbiin isaa marti maal fakkaachuu qaba? Kiristaana fakkaachuu qaba jechuudha. Isa dhumaata irratti immoo amantii ofiitti cimee dhaabbachuu deddeebi'uu qaba. Mee isa kana wajjin haa ilaallu. Inni jalqabaa amanuu qaba. Jenneerra. Hunda dura fayyisaan addunyaa akka dhufe seerri illee tumamee akka jiru amanee fudhachuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Ibni dhugaa dhala namaa maraaf ibsu gara addunyaatti dhufee ture. Addunyaan isa ture. Addunyaa mara isaan ta'e uumamee. Addunyaan kun garuu isan beeknee ture. Gara warra isaatti dhufee firoonni isaa garuu isa hin simanne Israa'eloonni jechuudha. Warra isatti amanan isa simataniif garuu aangoo ijoollee waaqayyoo ittiin ta'an kenneefi. Isaanis waaqayyoorraa ni dhalatanii jedha kitaabni qulqulluun. Kiristaanota nuti ijoollee Israa'el ijoollee waaqayyoo akka ta'an afaan guunnee dubbachuu qabna jechuudha. Agartanii fayyina armaan dura raawwatan yookiin kenname warroota amanan illee kan hin amanne illee warroota isa simataniif illee kan hin simanneef illee ture kun jechuudha. Kan ammaa kun garuu warroota amananiif fedha malee warroota hin amanneef miti jechuudha. Warroota amananiidhaaf jechuudha. Mootummaa waaqayyoo kan qophoofte warroota amananiif. Kaakuu moofaa keessatti immoo hundumaa fudhachaa turte Si'ooliin. Amma garuu gannatti galuudhaa fi amanuun nurraa eegama jechuudha. Yeroo ammaa kana warroonni fayyineerra jedhanii yaada erga fayyanii iddoo argatan hundatti ni barsiifna jechuun isaaniif maaliif barbaachisare? Kan jedhu gaafii kaana. Eeyyam fayyineerra cubbuu addaa mitirraa qulqulloofnee jirra. Isa jedhu isa yeroo biraas irratti wajjin haasofna keessattuu iyyuu amantii bichaadha wanti barbaachisu hojiin hin barbaachisu warroonni jedhan jiru. Maal jedha kitaabni qulqulluun kan jedhu san immoo wajjin ilaalla jechuudha. Inni biraa cuubamuudha. Maal jedha kitaabni qulqulluun? Fayyuuf amanuun ni barbaachisa. Eeyyan jalqaba irratti amanuutu barbaachisa. Egaa kanaan booda ammoo cuubamuun ni barbaachisa jechuudha. Namoonni baay'een cuuphaan
yaadannoodhaaf malee hin barbaachisu warroonni jedhan jiru. Kitaabni qulqulluun garuu namni amanee cuubame ni fayyada. Asirratti dhiifamaa fi kan jettu hin balleessitu. Namni amanee cuubame ni fayyada. Amaneera erga amanee immoo hin cuubamaa jechuudha. Wangeela Marqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti jechuudha. Seera kuma yookiin seera gumaan yookiin beenyaan guddaan kafalamee tumame kana raawwachuun dirqama jechuudha. Fayyuudhaaf amanuun qofti gahaa miti jechuudha. Amanuu qofa yoo ta'e hoomaan seexanaa illee maal jira ni amanaa jedha jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 19 irratti. Daandiin warroonni guyyuma guyyaan fayyan itti dabalaman amanuu fi cuubamuudha jechuudha. Gochi duuka bu'ootaas kanuma ture. Wangeellis kanuma ragaa ba'a. Jireenya bara baraa fi fayyinna lallabuu nama amane ammoo cuubuu hirmaata fayyinna isa taasisu gara fayyinaa isaatti galchuu sagalee jireenya bara baraa namoota maraaf geessuudha. Kaayyoon isaas amansiisuu, cuubuu fi maal gochuudha? Fayyisuudha jechuudha. Namni amanuu qaba. Erga amanee hin cuubama. Erga cuubame immoo gara fayyinaatti gara jechuudha. Amananii cuubamuun dirqama akka ta'e kutaan kitaaba qulqulluu itti aanu ni argisiisame wajjin ilaalu. Filiphos illee dubbachuu eegale. Kitaaba kanarraa eegalee waa'ee wangeela Iyyasuus Kiristoos lallabuu fi eegaleef. Karaarraa odoo deeman laga bira ga'an jedha. Jaandarabichi illee ani bishaan kanarraa akka hin cuubamne maaltu na dhowwaa jedheen. Filiphos illee akkas jedhe. Onnee kee irraan gonkumaa yoo amante siif eeyyamameera jedhe ilaala. Kanaafuu maaltu dursa irraa amanuutu dursa jechuudha. Yoo amante yoo fudhatte waa'ee wangeelaa kana waa'ee ilma waaqayyoo qaamota sadan keessa qaamni tokko dhufee nu fayyisuusaa yoo fudhattee jiraatte siif eeyyamame. Jaandarabichis maal jedhe deebiseef? Iyyasuus Kiristoos ilma waaqaa akka ta'e amaneera jedhe. Iyyasuus Kiristoos ilma waaqaa ta'uun amanuun dirqama ta'a jechuudha. Akkasuma hoboloon isaas akka dhaabatu ni taasise jechuudha. Geejjiba ittiin isaanii yeroo san deeman jechuudha. Filiphosii fi Jaandarabichi gara lagaa ni deemanii ni cuubesse jechuudha. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 35 irratti hin dubbata kiristaanota. Egaa amanuu bichaan erga gahaa ta'e amanuun qofti nama fayyisa jedhama taanaan egaa Jaandarabichi amaneera jedheera. Iyyasuus Kiristoos ilma waaqayyo jedheera. Maaliidhaaf dhiisin jenneerre? Gaafiin keenya kana ta'e jechuudha. Amanuu irra darbee waan amane sana ifa baasee dubbateera. Filiphos illee fayyitee jirtaa gal hin jenneen ni cuube malee. Kanaafuu erga amananii booda cuubamuun fayyinaaf dhimma murteessaadha jechuudha kiristaanota. Dhimma murteessaadha jechuudha. Gooftaan keenya illee sababa kanaaf duuka bu'oota isaa gara addunyaatti gaafa ergu egaa deemaa. Warroota hin amanne hundaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluudhaan cuubaa. Waan isaan ajaje akka raawwatan barsiisaa duuka bu'oota koo naaf taasisaa jedhee wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irratti dubbateera jechuudha. Ergamni isaa ani isaan fayyiseera jechuudhaaf miti. Akka amananiif, akka cuubamaniif abboommii ajaja isaa akka eeganiif duuka bu'oota akka ta'aniifidha jechuudha. Cim jedheetuma namni tokko ani fayyeera jechuu osoo hin taane erga fayyee wantoota irraa eegamu raawwachuutu irra jiraata jechuudha. Warri kun jedha namoonni kun jechuu isaati warroota daandii fayyinaa isaanitti himanii gabroota waaqayyooti jechuudha. Namni hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 17 irratti dubbata jechuudha. Daandii fayyinaa nutti himuun isaanii ijaan qofa akka laalluufii miti. Akka irra deebinuudhaafidha malee. Yaa gooftolii koo fayyuudhaaf maal godhutu narraa eegamaa jedhe. Inni mana hidhaa keessaa noo jedhe jechuudha. Eegduun mana hidhaa jedheen. To'ataan mana hidhaa isaanillee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos amanii. Atis warri keetis ni fayyitu jedheen. Gartanii amanii jechuudha. Isaa fi warroota mana isaa keessa jiraataniif sagalee waaqayyoo jedha ilaala. Sagalee waaqayyoo itti himanii
achiin booda warra isaa yookiin maatii isaa wajjin dhufe ni cuuphamee jedha laala. Hojii duukaa bu'oota boqonnaa 16 lakkoofsa 30 irratti jechuudha. Fayyitaniirtu osoo hin ta'in ni fayyitu jecha jedhu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin akka cuuphaman ni ajaja jechuudha. Hojii duukaa bu'oota boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti illee mun dubbata. Namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa hin dhalanne gara mootummaa Waaqayyootti seenuu hin danda'u jechuudhaan gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos innumti jechuudha mootichi. Mataan jechuudha. Mataan mana kiristaanaa dubbateera jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti. Kanaaf namni lammata dhalachuun dirqama erga jedhame amanuun bichaan gaara jechuudhaan waan hin taane haasa'uun wangeelaa walitti nama buusa jechuudha. Warroota wangeelaan ala deemanii jechuudha. Warroota sirii yeroo ammaa kitaaba qulqulluu warroota sirreessuuf yaalantu jedhame. Warroota qulqulluu Phaawulos qulqulluu Phexros fa'aa hin caalla jechuudhaan of tuulummaadhaan warra deddeebi'an jechuudha. Waaqayyoon immoo warroota akkanaan jaalatu. Saaxinaa'eel wanti kufeef kanaadha. Yihuudaanis wanti kufeef kanaadha. Aariyoos illee wanti kufeef kanaadha. Of tuulummaan nu kuffisaa jechuudha. Kanaaf namni amanee ni cuuphama. Waaqayyo irraa hin dhalata. Kanaanis fayyina bara baraa dhaqna godhata jechuudha. Qaama isaatti jechuudha. Qabeenya godhata jechuudha. Waaqayyo irraa dhalattu malee surumaa fayyuun hin danda'amu jechuudha. Fayyina jechuun mootummaa Waaqayyoo dhaalanii maqaa isaa galateeffachaa jiraachuudha malee waan biraa miti jechuudha. Kanuma wangeelli wanti dubbatu waa'ee fayyinaa kanaadha. Boruu boqonnaadhaaf miti malee har'a qabeenya horachuuf miti. Iddoo garaa garaatitti biizinasii hojjechuuf jechuudha. Kanaaf wangeelli jireenya bara baraatii fi kan fayyina addunyaa maraaf lallabamu hundi isaanii akka fayyaniif jechuudha. Yaa kiristaanota hubachuu qabna jechuudha kana. Kanaan booda gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos maal jedhe wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 8 irratti gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jireenya bara baraa qulqulluu fi kan hin jijjiiramne sana harka isaatiin yookiin harka duuka bu'ootaan baabbiiftuudha kaasee hanga lixa biiftutti maal godhe ergee jira jechuudha. Kanaaf amanuu qaba. Erga amanee immoo cuuphamuu qaba jechuudha. Erga cuuphamee hoo erga ilma Kiristoos ta'e erga ilma Sillaasee ta'e immoo maal gochuu qaba? Foon isaa qulqulluu nyaachuu fi dhiiga isaa ulfaataa maal gochuu qaba? Dhuguu qaba yookiin qorrobuu qaba jechuudha. Haala kiristaanaa har'a bilisaan nu laatameera jechuudha. Israa'eloonni mannaa nyaatanii du'aniiru. Nuti har'a garuu dhiigaa fi foon gooftaa nyaannee dhufnee hin duunu jechuudha. Namni yoo amanee fi yoo cuuphame itti aansuun wanti godhuu qabu foon gooftaa nyaachuu fi dhiiga isaa dhuguudha jechuudha. Foon isaa nyaachuu fi dhiiga isaa dhuguun guduunfaa yookiin goolama amantii ta'a jechuudha. Artanii amantii ta'a. Cuuphaa fi argamsiisa jireenya bara baraati jechuudha. Amantaan hundeedha jenneerra. Cuuphaan ibsituu hundeeti jenneerra. Foonii fi dhiigni isaa immoo mirkaneessaadha. Namni ni dhalata. Kan dhalate ammoo nyaata ittiin guddatu ni barbaada. Nyaanni kunis foon isaa qulqulluu fi dhiiga isaa ulfaataadha jechuudha. Namni foon isaa nyaate dhiiga isaa dhuge jiraatu ilma Waaqayyoo dhaaltuu mootummaa fi eebbifamaa maqaa isaa ni ta'a jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nyaata baduuf hin hojjetina garuu isa jireenya bara baraa kennisiisuuf foonii fi dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif laatu saniif hojjedhaa jedha kitaabni qulqulluun. Isa kana Waaqni abbaan goolabee dabarsee jira waan ta'eef jechuudha. Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 27 hanga 54tti yoo dubbiftan waa'ee kanaati argannaa jechuudha. Biddeen Waaqayyoo isa samii irraa bu'uu fi addunyaa kanaaf jireenya bara baraa kan laatu waan ta'eefidha. Biddeenni jireenya bara baraadha anaadha. Namni gara koo dhufu gonkumaa hin beela'u. Namni natti amanu sirumaa hin dhoobatu. Buddeenni samii irraa bu'e anaa. Namni biddeena kanarraa nyaatu hundi bara baraaf ni jiraata. Biddeenni koo inni addunyaa kanaaf jireenya bara baraaf kanan laadhu foon kooti. Dhugumaan isiniin jedha. Foon ilma namaa yoo nyaatin ilma namaa kan jedhame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaas yoo dhugin jireenya bara baraa hin qabaatu jechuudhaan jala saraaramee dubbatameera. Namni foon koo nyaatuu fi dhiiga koo dhugu jireenya bara baraa ni qaba. Anis guyyaa dhumaa sana
du'aa isa nan kaasa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni murteedhaaf dhufe jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 35 hanga 54tti hin dubbata jechuudha. Fayyina jechuun jireenya bara baraa jechuudha. Namni fayye yoo jedhamu jireenya bara baraa argateera jechuudha. Kanaaf yoo miree kan jedhuuf immoo gaafa gooftaan keenya murteedhaaf dhufe jechuudha. Jireenyi kun ammoo amantiidhaan malee cuuphaadhaan malee foon isaa qulqulluutiin dhiiga isaa ulfaataan dhuguudhaan malee argamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu amanuu qaba, cuuphamuu qaba, dhiigaa fi foon gooftaa fudhachuu qaba jechuudha. Ilma isaa isa jaalatamaadhaan hanguma dureessummaa kennaa isaatiin gumaa lubbuu kan dhiiga isaatiin nuuf kafaleen arganne innis haqummaa cubbuu keenyaati jedha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti jechuudha. Dhiigni Kiristoos maal nu godha? Cubbuurraa akka qulqulloomnu taasisa jechuudha. Dhiigni ilma isaa Yesuus Kiristoos cubbuu maraa irraa nu fayyisaa jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u jechuudha. Kanaaf kiristaanonni kana amanuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Foon koo nyaata isa dhugaa fi dhiigni koos dhugaatii isa dhugaatii jechuudhaan immoo tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti ragaa ba'ameera jechuudha. Erga kana gooneen boodatti immoo arfaffaarratti maaltu nu eegata? Hojii qajeelaa hojjechuu yookiin abboommii isaa eeguu waan Waaqayyoon nuun jedhu eeguudha. Namni amanee cuuphamee foon isaa nyaatee dhiiga isaa dhuge hundi hojii qajeelaadhaan jiraachuu qaba jechuudha. Amantii hojii gaarii hin qabne cuuphaa foon isaa nyaachuu fi dhiiga isaa dhuguu qofti fayyina hin argamsiisu jechuudha. Nuti ijoollee mootii erga taane mooticha fakkaachuu qabna jechuudha. Hanga dandeenye cubbuus immoo yoo raawwanne immoo itti dhiyaannee cubbuurra qulqullaa'uu qabna jechuudha. Namni amanee cuuphamee foon isaa nyaatee fi dhiiga isaa dhugu uumaa isaa amantaadhaan duukaa bu'oota hojii qajeelaanis uumaa isaa fakkaachuu qaba jechuudha. Kanaaf hojiin keessan isa qajeelaa laalanii waaqa keessan kan samiirra jiraatu akkan kabajaniif ibni keessan haaluma kanaan biyya lafaa irratti haa ifu jedha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti. Ilaala kiristaanota har'a meeqa keenyatu kiristaanota yookiin gooftaa keenya Kiristoosii arrabsiisaa jirra. Ilaa kiristaanota hin jedhamne meeqatu machaa'ee kukkufaa deemaa jira. Meeqatu wal ajjeesaa jira. Meeqatu wal saamaa jira. Kun marti isaatuyyuu boru gatiitti kafalla jechuudha. Kanaafidha mul'ata Yohaannis irratti dafeetuman dhufaa tokkoon namaaf akkuma hojii isaa laachuudhaaf gatii nama hundaa of harkaan qaba jedheera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti jechuudha. Inni biraa immoo Yaaqoob irratti maal jedha? Warra sagalee isaa hojiirra oolchatan ta'a malee of dogongorsiisaa dhaggeeffattoota qofa hin ta'inaa jedha. Erga amannee waan amanne san immoo hojiitti jijjiiruu qabna jechuudha. Kiristaanummaa fakkaachuu qabna jechuudha. Kiristaanaan deddeebi'uu qabna jechuudha. Of gadi qabuu hin qabnu jechuudha. Mana qaalluu deemuu hin qabnu jechuudha. Mana matatii deemuu hin qabnu jechuudha. Mana machii deemuu hin qabnu jechuudha. Kiristaanni kiristaana fakkaachuu qaba jechuudha. Akkuma foonii lubbuurraa adda ba'e duuti amantaa hojii qajeelaa irraa adda ba'es du'a ta'a jechuudhaan immoo Yaaqoob immoo hin dubbata jechuudha. Kanaas gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa murteedhaaf dhufuuyyuu keessattuyyuu beela'ee osoo jiruu nan nyaachisne dhoobadhee osoo jiruu abboonni maal jedhu beela'ee kan jedhu kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu beelatee akkana jedhamati. Yeroo tokko gooftaan keenya uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos muka wayitirraa firee wayii nyaachuu deeme. Mukni suni ejjetatti yoo ilaalanii muka firii qabu fakkaata. Baay'ee tokko bareeda. Gaafa bira ga'an garuu firii irraa dhabe. Sanaan booda maal godheera? Hin abaare. Ammaan booda ati firee hin baasin jedhanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal beelate yoo jenne nu beelate. Nutu ijoollee isaa fakkaachuu dadhabe. Har'a kiristaana fakkaachuu dandeenya. Naxalaa uffannee keessattuu warroonni naannoo beeta kiristaanatti of qulqulluu of fakkeessinee naxalaa uffachuudhaanii gaafa achi deddeebina akkasi. Hojiin keenya garuu waan biraati jechuudha. Hojiin keenya waan biraati. Kana jechuudha nuti hojii keenya saniin fayyina jechuu keenya miti.
kunilleen kiristaanni hubachuu kan qabu kanaaf. Har'allee osoo amma feete soomne, osoo amma feete gadaamii deddeebine, osoo amma feete kan hin jiru qulqulluun garuu ijoollee waaqayyoo fakkaachuu qabnaadha. Gaafa dogongorre immoo, gaafa cubbuu hojjenne immoo hafuurri waaqayyoo keessoo keenya gaafa cubbuu hojjechuu keenya gaafa nutti himu gaabbii galuu qabna jechuudha. Inni immoo abbaa jaalalaati, abbaa dhiifamaati waan ta'eef waaqayyoon cubbuu keenya sanii nurraa fudhata jechuudha. Nurraa haqa jechuudha. Ni qulqulloomna jechuudha. Kanaaf kiristaanonni kana beekuu qabna jechuudha. Waa'ee fayyinaa keessatti kana beekuu qabna. Namichi tokko gara isaa dhufee jedha jireenya bara baraa akka argadhuuf hojii qajeelaa isaa kama haa hojjedhu jedheen gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan. Ajajawwan kennaman eegi jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanammoo ijoollummaa kootirraa godhee raawwadheen jira. Erga akkas ta'e immoo waan qabu gurguritoo hiyyeessa nyaachisi na duukaa bu'i jedheeni jedha. Yeroo kana fuulli isaa gurraacha'ee jedha. Maaliifuu qabeenya baay'ee waan qabuuf. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanallee fakkeenyaan barsiise. Maalidhaa? Jireenyi bara baraa yookiin jireenyi biyya lafaa tuni nu sobdi waan ta'eef. Wannuma haafnu fakkaanna biyya lafaa irratti eenyullee hin hafu biyya lafaa irratti. Kanaaf hojii qajeelaa hojjechuun kiristaana fakkaachuudhaan deddeebi'uun ijoollee waaqayyoo yoo taane cubbullee yoo raawwanne gaabbii yoo galle dhiiga Kiristoosiin maal taana hin qulqulloofna. Isa dhumaati irratti amantii ofiitti cimuu. Amantii ofiitti cimuu jechuun maal jechuudha? Fayyina argachuudhaaf amanuun, cuubamuun, foon isaa nyaachuu fi dhiiga isaa dhuguun cinaatti gochoota tartiiboo kanatti cimuu fi jabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Amanuu qabdaa, dubbisuu qabda kitaaba qulqulluu, gaafachuu qabdaa, beekuu qabdaa, waan hin beekne tokko immoo bira darbuun qabdu. Namni akkas godhi waan sin jedheef osoo hin taane amantee raawwachuu qabda jechuudha. Kitaabni qulqulluun nuu kennameera. Keessattuyyuu kiristaanota warri ortodoksii taatan. Kitaabni nuuf ragaa nu ta'u kitaabolee lamaan. Har'allee gaafa hundayyuu nan dubbadha. Kitaaba qulqulluu fi amantaa abbootaa kan jedhamudha. Saniin ala kitaaboleen baay'een jiraachuu danda'u. Bakka nu fayyadu hin fudhannaa, bakka nu fayyadne immoo hin dhiifna jechuudha. Kanaaf jechuudha. Kanaaf jettanii hundumaa biratti ni jibbamtu. Namni hamma dhumaa obsu garuu ni fayyaa jedha laala. Maqaa Yesuus Kiristoosiif jecha arrabsamuu dandeessaa, ajjeefamuu dandeessaa, rukutamuu dandeessaa jechuudha. Garuu amantii yoo qabaatte garuu keessoo keessatti abdii yoo qabaatte hin fayyita jechuudha. Nus abdii jedha laala. Nus abdii humna ittiin argannu, ittiin boonnu kana hanga dhumaatti jabeessinee qabannaan nuyi mana isaatii jedha. Akkuma qulqulluun Phaawulos nuti mana qulqullummaa waaqayyooti akkuma jedhan jechuudha. Ibroota 3:6 amantaa keenya isa jalqaba hanga dhumaatti jabeessinee eegnan hirmaattota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos taaneerra jechuudhaan Ibroota 3:14 ni dubbata jechuudha. Laala kaa kiristaanota. Kanaaf kaayoon keenya amma fayyuudhaaf. Fayyuudhaaf immoo tartiibaan wantoota amma jenne kana raawwachuun kiristaana hundarraa eegama jechuudha. Kanaaf kiristaana kanarraa namni akkanatti raawwatee deddeebi'ee arjummaa waaqayyoo itti dabalamee akka eeyyamaa fi akka jaalala waaqayyootti eessa gala? Gannat gala jechuudha. Amma yoo boqote. Gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos murteedhaaf gaafa dhufu immoo eessa gala? Mootummaa bara baraa ishee jedhamti sana hanga amma isheen banamne sana. Risanii isheen banamne sana gala jechuudha. Maarree amma kaa deebii haalaan nuuf kaa. Gaafii kanaaf deebii laannaa. Erga barannetti, erga hubannetti maal akka ta'e fayyinni akkamitti akka fayyuu qabnu erga laalle immoo fayyinne immoo hin fayyine isa jedhuudhaaf jechuudha. Maal jenna? Fayyineerraa adeemsa fayyinaarra jirraa fayyuuf jirra inni dubbanne jechuudha. Maal jechuu kiyya? Cubbuu addaamirraa nutti dhuferraa arjummaa isaatiin, eeyyama isaatiin, dhiiga isaatiin bilisa nu baasee nu fayyiseera. Eeyyeen fayyineerra.
amma illee immoo amanneerra cuubamneerra dhiigaa fi foonsaa fudhanneerra hojii qajeelummaadhaan deddeebi'aa jirra amantiidhaan cimneerra eeyyan fayyinee jirra. Fuulduratti immoo kan fayyinee kan jirru kana amma keessa kan jirru kanaaf immoo Waaqayyo harkaa gatiin itti fudhannu immoo ganaa fuuldura keenya jira jechuudha. Adeemsarra jirra jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf maraatoonii haa seenu yookiin fiigicha tokko keessa namni waancaa fudhate kan jedhamu yeroo xumureedha. Namni tokko fakkeenyaaf fuuldura fiigaa ture meetirri tokko yoo hafu osoo kufe ishee sararamte sana bira yoo darbuu dadhabe mo'ate jedhama. Waancaa hin fudhatu. Ofii garuu maal keessatti hirmaateera? Fiigicha san keessatti hirmaateera. Har'a nullee ijoollee Kiristoosidha. Kiristoosidhaan kiristaana jedhamneerra. Garuu immoo gaafa gooftaan immoo akka hojii keenyaatti wanti nuu kennu immoo ganaa jira jechuudha. Kanaaf fayyuuf jirra jechuudha isaaf. Ganaa fayyuudhaaf jirra. Adeemsarra jirra jechuudha. Adeemsarra jirra. Malee akkuma warra kaawwanii fayyinee jirra eeyyanii cubbullee yoo raawwadne cubbuu kootii ittiin gaafatamu isa jedhu hin fudhannu jechuudha. Eeyyee hojii keenyan garuu immoo hin fayyinullee. Waanan soomeef, waanan gadaamii deemeef, waanan hiyyeessaa waa nyaachiseedhaaf nan fayya jedheen haasaa yoo ta'e kunillee barumsa amantaa ortodoksiitii miti. Maaliifuu namni cubburraa bilisa ta'e waan hin jirreef jechuudha. Waan nurraa eeggamu raawwachuun immoo dirqama keenya jechuudha. Ilaalaa gooftaan keenya Waaqayyoon nu fayyisuudhaaf sababa barbaada Waaqayyoon. Kanaafidha gaabbii wanti jedhame wanti kaa'ameef jechuudha. Gaabbii wanti jedhame kanaadha. Yoo cubbuu hojjennee Waaqayyo fuulduratti hin dhiyaanna jechuudha. Kanaafidha miti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi abbaasaa daabboo kadhatee namni dhagaa kennuuf jiraayi. Qurxummii kadhatee namni bofa kennuuf jiraayi jedhe gooftaan keenya. Isin warri foon uffattan akkanatti yoo wali yaaddan ani hoo abbaan keessan inni samii kana caala isiniif yaadu jedha. Mitiiree abbaa gaarii qabna waan ta'eef jedha. Balbala rukutaa isiniif bana'eera. Har'a kiristaanota cubbuu hojjedheen jira. Kiristoos na jibbeera akkas hin jedhina. Abbaa gaarii qabna. Cubbuu barbaannee foon keenya nu doongorsisee hojjechuu dandeenya. Garuu keessoo keenyatti gara isaatti dhiyaachuudhaan. Kara isaatti dhiyaachuudhaan. Kiristoos gara isaatti dhiyaachuudha. Abbaa koo jennee isa fuulduratti dhiyaachuudha. Abbaa qabna waan ta'eef jechuudha. Kunuyyuu amantiidha. Cubbuu raawwatteef naaf dhiisa abbaan koo jettee amante taanaan abbummaa isaa amanteerta waan ta'eef Waaqayyo irraa dhiifama argattaa jechuudha. Kanaaf eeyyanii cubbuu addaam irraa fayyineerra. Ammallee fayyuudhaaf cubbuu hojjechuun nanaaf amma biyya lafaa irratti goonuuf immoo gatii Waaqayyo irraa fudhachuudhaaf hin jiraachuudha. Fuuldura kootu jira jechuudha. Abdiin keenya garuu fayyuudhaaf. Wanti kiristaana taane fayyuudhaaf. Wanti Kiristoos amannellee fayyuudhaaf. Du'uufii miti. Warra ilma Waaqayyootti amanan itti murtaa'u jedhameera. Hin jira sagalee Waaqayyoo. Eeyyeen abdii qabna saniif. Waaqni keenyallee immoo Waaqa dhiifamaa eeyyeen abdii qabna saniif. Garuu fayyeen jira jedhee immoo maal ta'uu hin qabu? Alagaa fakkaachuu hin qabu jechuudha. Kiristaana fakkaachuu qaba. Urgaa'uu hin qaba fooliin koo jechuudha. Maqaa kiristaana jedhamu kaname warroota birootu nu baase. Adeemsa kiristaanotaa ilaalaniiti, ilaa duuka bu'ootaa ilaalaniiti, ilaa isaan kuniini haasofni isaanii, adeemsi isaanii Yesuus isa fannifame isaa fakkaataniiti kiristaana nu jedhamu. Yeroo jalqabaate biyya Anxookiyaa jedhamutti maqaa kana arganne jechuudha. Kiristaana, Kiristoosin kiristaana jedhamne jechuudha. Isa kanaadhaa koorsii dubbii fayyinnaa asirratti hin dhaabnaa. Gaafii namoonni qabdan immoo keessaan gaafii naa ergaa ta'u gaafii san irratti guyyaa tokko erga wajjin ilaalleen boodatti immoo koorsiin inni sadaffaanii nagara Kiristoos yookiin dubbii Kiristoos isa jedhamu. Yeroo ammaa addunyaan tun ilaalcha Kiristoos irratti wal qoqqoddee waan jirtuuf isaan san wajjin ilaallaa
jechuudha. Akkuma isa jalqaba irratti isiniin jedhe yuutuubii kana irra caalatti namoonni akka dhaggeeffatanii fi warroonni hojii adda addaatiin biizii ta'anii eerfoonii godhatantu dhaggeeffachuu danda'u waan ta'eef waaqayyo yoo jedhe immoo fuulduratti miidiyaan nu barbaachisa. Miidiyaa kana irratti babal'isuu qabna. Miidiyaadha amma yeroon ammaa waan ta'eef wantoota kanarratti immoo haala sirriitti dhaloota barsiisuu qabna. Wangeela barsiisuun dirqama hunda keenyatti waan ta'eef haala saniin obboleewwan koo biyya keessas biyya alaas warra jirtanii waaqayyo gaditti akkana wajjin akka taatanii isinan jedhaa. Gaafii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naa barreessaa jira. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Ishee addunyaan kun osoo hin uumamin qophoofte san immoo akka dhaaluudhaaf abdii qabna. Eeyyanii abdii qabna. Abbaan keenya illee immoo nu qarqaara, abdii irraa qabna. Ishee saniin dhaalla eeyyeen abdii qabna. Isa saniif immoo kiristaanota fakkaannee kitaaba qulqulluu dubbisaa isa wajjin akka jiraannuudhaaf waaqayyoon hunda keenya wajjin haa ta'u. Ameen.